Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu hunda keessaniif haa baay'atu. Ani akkuma beektanii Raajii of kalaa ejjetaan jedhama. Hundeessaa fi geggeessaa olaanaa waldaa kiristaanaa Galata Waaqayyooti. Guyyaa har'aa kana ergaa addaa qabadheen gara keessan dhufee jira. Ergaan qabadhee jiru waldaan keenya akkuma beekamu waggoota arfan kana hojii gurguddaa hojjechaa turre. Hojii mishineerummaa lubbuu haaraa karaarra deemnee barbaaduudhaan namoota baay'ee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii akka fudhataniif irratti hojjechaa turre. Akkuma kanaa waldaa keenya keessattis namoonni hedduun dhufanii dhukkuba adda addaa irraa fayyaa turanii, rakkina adda addaa irraa hiikamaa turanii, dubbiin sagalee Waaqayyoos isaanitti barsiifamaa ture. Lubbuuwwan haaraa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatan kan ammoo barsiisuudhaan coomnee duuka buutota Kiristoosiin taasisaa turre. Ammas hojjechaa jirra. Akkuma kana egaa waldaan keenya waggaa Raffaasaa hundeeffama isaa jechuukooti. Ayyaaneffachuudhaaf onkoloolessa 8-10tti konferensii guddaa qopheessitee jirti. Konferensii kana irratti namoonni baay'een argamanii nu tajaajilu. Anillee isinan tajaajila. Guyyaa sana argamanii kan nu tajaajilanii Dr. Biqilaa Addisuu. Maatiin Iyaas jedhamu tokko biyya Giliyaad keessa iddootti Shibee jedhamu keessa hin jiraatu ture. Inni ammootichaan dhugaa Waaqayyo Gooftaa Israa'el isan hojjetuu fi hammaan guyyaa isaa himutti waggoota dhufan kana keessa biqeensi lafarratti hin argamu. Akkuma kanaa Raajii Saamu'eel Teessoo faarfannaadhaan obboleessa keenyaa faarfataa Saamu'eel Abarraa. Nambeeka dukkanni hin qaari'a. Nambeeka gaaf tokkoon bari'a. Hammam yoo dheeratee dukkanni ittiin fufu. Ijikooni arga gaaf tokkotu ifu. Nama Waaqayyoo mishineer Qannoo Addisuu. Tajaajiltoonni waldichaa guutummaan kan nu tajaajilan ta'u. Guyyaa kana namoonni rakkina adda addaa qabdan, dhibee adda addaa kan qabdan, Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii kan hin fudhanne, fayyuu kan barbaaddan, Gooftaa Yesuusitti araaramuu kan barbaaddan, hidhaa adda addaa jala kan jirtan, kanaan dura Gooftaa Yesuusiin fudhattanii immoo dugda keessan duuba kan deebitan iddoo kanatti argamtanii walii wajjin Waaqayyoo ulfinaa akka laannu. Guyyaa kanatti dubbiin sagalee Waaqayyoo bal'inaan lallabama, faarfannaan hin faarfatamaa, dhukkubsatootaaf hin kadhatamaa, lubbuu haaraaf waamichi ni taasifama. Guyyaa kana egaa walii wajjiniin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanuuf jedhee du'e kanaaf ulfina akka laannu jaalala Waaqayyootiin isin afeereen jira. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifama. Egaa dubbii Waaqayyooti hamee iddoo tokko dubbiseen gabaabsinee Waaqayyoon walii kadhannaa. Mee isiniin kadhadha, qoshee isinii kadhadhaa. Dubbii Waaqayyoo keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa 57 lakkoofsa 18-19 irra kan jiru dubbiseen walii wajjin kadhanna. Ani karaa isaa argeera, garuu isa nan fayyisaa, isa nan geggeessaa, deebisees isa nan jajjabeessaa. Warra rakkatan afaan isaaniitiin akka na galateeffatan nan godhaa. Nagaan warra fagoo jiraniif, nagaan warra dhiyoo jiraniifis haa ta'u, ani isaan nan fayyisaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ani karaa isaa argeera, garuu isa nan fayyisaa, isa nan geggeessaa. Deebisees isa nan jajjabeessa jedha dubbiin Waaqayyoo. Karaa isaa argeera, isa nan gargaara jedha, isa nan jajjabeessa, nan fayyisa jedha Waaqayyoon fayyisa. Humna fayyisuu of keessaa qaba. Namoonni iddoo adda addaatti rakkina adda addaa keessa jirtan, dhukkuba adda addaa keessa jirtan, humna fayyisu kan qabu, homtuu isa bira darbuu kan hin dandeenye, dhukkubni kam isa diduu kan hin dandeenye, humna fayyisu kan qabu dubbii sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo Gooftaa machaa. Kanaaf yeroo kun yeroo addaa warra fagoo jiran, warra dhiyoo jiran nagaan akka kadhatan. Abbaa keenyaa Gooftaa waan hundumaa jiraataa bara baraa si dinqisiifadha. Gaarummaa keef, arjummaa keef, amanamummaa keef, tola keef maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni hin dabarre siifaadha. Waan nu gargaarte, yeroo akkasii waan nu laatte, sa'aatii akkasii waan nu laatte maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma immoo sin kadhadhaa. Namoonni dubbii kana dhagaa jiran, lafa jiran hundumaati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyan. Karaa isaa argeera, garuu isa nan fayyisa. Deebisees isa nan jajjabeessa. Amma Gooftaa sin kadhadhaa. Fayyina kan dhaban, jajjabina kan dhaban, boqonnaa kan dhaban, fagoo kan jiran, dhiyoo kan jiran, sa'aatii kana dhaggeeffachaa kan jiran, lafa jiran yaa fayyan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyan. Dhukkuba yaadaa kan qaban, dhukkuba sammuu kan qaban, dhukkuba garaachaa kan qaban, dhukkuba sammuudhaan kan rakkatan, namarraa adda kan ba'an, kan dhiphatan, hidhamaniidhaa keessa kan jiran, mana yaalaa keessa kan jiran, dhukkuba sombaan kan rakkatan, dhukkuba kaleedhaan kan rakkatan, dhukkuba tiruudhaan kan rakkatan, paralaayisdii ta'anii kan rakkatan, dhibaanaan hidhamanii kan jiran, waan adda addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, qabaa
jala kan jiran harka habbaan sa'aatii kan hafayyan sa'aatii kan waan isaan dhagani isaana waan isaan dhagani isaana waan isaan gadhiisee baqatu maqaa Yesuus gadhiisee baqatu lafa jiru siree jirtan kanarraa kaa maqaa Yesuus dhabii ofirraa dhiita mul'atu baattee kan jiru madaa sirra kan jiru aqli kee dhabee kan jiru namaan gabbaatee ol kan galtu hidhaa keessa kan jirtu gadi ba'uu kan hin dandeenye akka riyyaa kee lafa garaa kee dhaqxee kan hin deebine lafa jirtu ammas yaadateera maqaa Yesuusin utaan riyyaa kee qixxaate utaan ofirraa dhabii dhukkuba kan dhiita mul'atu ofirraa madaa kan ofirraa dhukkuba sammuu ofirraa dhukkuba miillaa ofirraa dhukkuba harkaa ofirraa dhukkuba dugdaa ofirraa dhukkuba garaa ofirraa maqaa kan hin qabne dhukkuba maqaa hin qabne kan rakkatu HIVdhaan kaanseriidhaan hepatitis B'dhaan kan rakkattu lafa jirtu dhabii ofirraa fayyi maqaa Yesuus Kiristoos goofticha macaati fayyi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin 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 sagantaa kana dhufuudhaaf karoorfatanii akka isaan hin dhufne karoora irratti kan baafatu ergamaan seexana lafa jiru waraana dhufanii akka hin fayyine akka hin hiikamne akka boqonnaan arganne hafuura isaa irratti kan baafatu bineensichi baradhuma ergamaan seexana lafa jiru waraana daandiiwwan isiniif qixxaafu waan qabame gadi isiniif dhiifamu ulfinni waaqayyoo isin irratti haa ta'u eebba nyaadhaa lafa jirtanii hafuurri qulqulluun sinaa dammaqsu haara'a dhiiga Yesuusiin lafa jirtanii haara'a boqonnaa argadhaa maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin Ameen. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Bultii Ragga'aan jedhama. Waldaa Kiristiyaanaa Galata Waaqayyo Addunyaalessaa keessaa kanan hojjedhudha. Dura keessanitti har'a kana inni dhiyaadheef waldaan Kiristiyaanaa Galata Waaqayyo Addunyaalessaa hundeeffamuu waggaa arfaffaa ishee ilaalchisee sagantaa guddaa konfiraansii hafuuraa qopheessitee waan jirtuuf guyyaa konfiraansiin kun itti geggeeffamu onkoloolessaa 8 hanga 10ttidha. Kanaaf guyyaa jedhame kanarratti tajaajiltoonni bakkeewwan garaagaraa irraa affeeramanii dhufanii sagantaa kan yookiin konfiraansii kan waan tajaajilaniif namoonni hundumtuu akka irratti hirmaattan isin affeeruu kan dura keessan dhaabbadhee jira. Guyyaa jedhame kanarratti argamanii kan nu tajaajilan nama Waaqayyoo hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldichaa Raajii of Qalaa ejjetaa Dr. Biqilaa Addisuu nama Waaqayyoo Raajii Saamu'eel Teessoo Mishiiner Qannoo Addisuufaa faarfannaadhaan kan nu tajaajilan guyyaa gaafa sanaa nama Waaqayyoo faarfataa Saamu'eel Abarraa anillee isinan tajaajila. Guyyaa jedhame kanarratti namoonni hundumtuu argamtanii hirmaattuu eebba kana akka taatan jaalala Waaqayyootiin isin waamna. Guyyaa kanatti qusatootaaf ni kadhatama, lubbuu haaraadhaaf waamichi ni godhama. Guyyaa jedhame kana argama gooftaan isin haa eebbisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaara irratti warra kanatti dubbate kun dubbii ijoo gurguddaa baay'ee of keessaa qaba. Kuni dhiibbaa ijoollee mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa keessatti qaban ittiin agarsiisuuf soogidda lafaa kan jedhu kuni lafa jechuun maal jechuun? Lafa jechuun biyyoosa kanaa miti. Lafa jechuun waan lafa kana irratti argamu biyyoosa ijaan agarru kana miti. Warra Kiristoos Yesuusiin hin qabne jechuudha. Warra Kiristoos Yesuusiin hin qabne biyya lafaa hidhamanii waamamu.